Ashama attam jirtu daawwattoota Afrooteek baga nagaan chaanaalii Afrooteekitti nagaan deebitanii dhuftanii namoonni haaraa yoo taatan chaanaalii kana amma kana subscribe godhaa warri maatii Afrooteek taatan immoo baga nagaan deebitanii dhuftanii anaa dhufu jenneerra. Akkuma yeroo kaanii har'as odeeffannoo teekinooloojii fi akkasumas illee odeeffannoo dinqisiisa torban kana darbanii fi torban kana keessa turan isinitti himaa hanga sagantaan koo dhumutti ana wajjiniin turtii gaarii. Boston Dynamics dhaabbata oomishaalee roobotii socho'aa yookaan mobile robot jedhaman sana hojjechuudhaan ni beekama. Baay'een isaanii har'a gabaa irratti argamu. Fakkeenyaaf dhaabbattoota gurguddoo kanneen akka Amazon akkasumas illee istoora gurguddaa keessatti fi warshaalee konkolaataa garaa garaa keessatti meeshaawwan tokko bakka tokko baatanii bakka biraa geessu akkasumas illee meeshaawwan ulfaataa ta'an kanneen bakka ta'anii kaasuu iddoo jiruutii fidanii bakka barbaadameen ga'uudhaan beekamu. Amma Boston Dynamics roobotii haaraa tokko hojjetee jira. Robotiin hojjete kunis maqaan isaa Atlas jedhama. Robotiin Atlas jedhamu kun dandeettii qilleensa irratti galagaluu akkasumas illee dandeettii qilleensa irratti ol utaalee duudaan garagaluu lafarra gaggalagalu fi dandeettii ba'aa guddaa baachuu fageenya dheeraa deemuu danda'u dabalatee hojjetee miilan agarsiisaaf dhiyeessee jira. Robootonni kunniin baay'een isaanii industirii garaa garaa keessatti argamu. Wanti adda isa godhu meeshaa waraanaa fakkeenya warshaa keessatti meeshaa bakka tokko fudhanii bakka biraatiin ga'u istoora gurguddaa keessatti immoo meeshaa tooraan naqu fakkeenya meeshaawwan baay'eetu jira yoo ta'e meeshaa kan karaa efficient ta'een yookaan immoo karaa baay'ee space yookaan bakka guddaa fudhachuu hin dandeenyan algooriizimii mataa isaanii fayyadamuudhaan qindeessanii dandeettii kaa'uu qabu jechuudha. Yeroo keessa galeera roobotonni tokko tokko fakkeenya kan pick up godhan sa'aatii tokko keessatti kaartooniiwwan gurguddaa 720 qindeessanii kaa'uu danda'u. 720 ilmi namaa sa'aatii tokko keessatti kaartoonii amma kana orgaanaayiz gochuu hin danda'u karaa efficient ta'een. Egaa otoo dadhabeen jedheen humna elektirikaa margatanitti roobotonni kunniin ba'aa kana baatanii bakka tokko fuudhanii iddoo taa'uu qaburratti seeraan wal qixxeessanii bakka taa'uu qaburra kaa'uu danda'u jechuudha. Dabalataas meeshaalee konkolaataa kanneen fakkeenya balbala konkolaataa wanta gurguddaa injiinii konkolaataa wanta ulfaatoo ta'an roobotonni kun namni hin baatu ofii isaanii baataniiti bakka barbaadameen ga'u sana booda namni yookaan ilmi namaa immoo keessa seenee iddoo walitti qabsiifamuu qabu walitti qabsee konkolaataa sana hojjeta. Ba'aawwan gurguddoo kana baachuudhaan baay'ee beekamuuf har'allee hojii irratti argamu jechuudha. Wanti adda isaan godhu immoo dandeettii barachuu isaaniiti. Dandeettiin barachuu isaanii yeroo jedhamu wanta har'a ilmi namaa itti barsiise yookaan wanta ilmi namaa har'a godhe argan yookaan wanta riikardi godhan sana sammuu isaaniitti qabatanii of keessatti seef godhanii bor waan sana deebisanii hojjechuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe meeshaa kaartooniiwwan gurguddaa daraddaruu danda'u isiniin jedhe kaartoonii kana yeroo daraddaran garuu efficientii isaa otoon kallattii kamiin kaa'ee bakka kam yoon kaa'ee eeriyaa yookaan immoo bal'ina bakka tokko keessatti hojjaa isaa fi bal'ina meeshaa sanaatiin kan madaalu wal qixxeessee yoon kaa'ee kaartoonii mamman kaa'uu danda'a kan jedhullee kaalkuleeshinii guddaa yeroo gabaabaa keessatti kaalkuleet godhanii murteessanii sana booda kaartoonii sana bakka sana dandeettii daraddaruu qabu jechuudha. Dandeettiin dabalataa wanti adda isaan godhu maayinni dukkana keessatti illee kan nama agarsiisaaf dhiyeesse kun dukkana keessa deemuu danda'u balaqqeessa keessa deemuu danda'u dukkana keessatti fakkeenyaaf roobni roobaa jiru akkuma argaa jirtan roobni roobaa jiru rooba keessatti dandeettii arguu qabdi dandeettii roobni sun isheen dhorkuu jechuudha walumaa galatti dandeettii rooba sana bira dabartee yookaan immoo dukkana sana keessa ergama kennameef sana galmaan ga'uu dandeessi jechuudha. Namichi muuzii doolaara 120 nyaate. Yaa. Jalqaban baaconatti fakkaatee ture namni akkamittiin muuzii doolaara 120 nyaate. Seenaan isaa akkasi. Akkuma yeroo kaan agarsiisa garaa garaa biyya garaa garaa keessatti egziibishiniiwwan suuraa agarsiifamu bara isteeta Floriidaatti magaalaa Miyaamii dhiifama hoteela Miyaamii Biich jedhamutti agarsiisni wayii qophaa'ee ture Art Basel. Isa kanarratti namoonni baay'een dandeettii isaanii dandeettii suuraa dandeettii boca garaa garaa oomishanii agarsiisaaf dhiyeessanii ture namoonni baay'ees daawwachaa turan. Haaluma kanaan osoo jiru namtichi tokko yookaan immoo namtichi agarsiisu keessaa namni tokko kaadhimamaan tokko muuzii tokko girgiddaa irratti maxxansee ture. Girgiddaa kanarratti kan inni maxxanse agarsiisaaf ture namoonni ilaalanii yaada isaanii akka kennanii fi akkatti namni hunduu ilaalcha garaa garaa akka qabaatu jechuudha. Otoo muuziin kun ilaalchaaf taa'ee jiru girgiddaa sanarraa namni beela'e tokko immoo David Datuna namni David Datuna jedhamu tokko innis aartistiidhumadhaan agarsiisuuf ture kan inni dhufe hoteela kana.
waan beelee tureef muuzii kana fuudhee nyaatee jechuudha. Muuzii kana erga nyaatee booda kan gatiin muuzii kana doolaara 120 ta'uun isaa kan barame. Akkamittiin doolaara 120 ta'e muuziin tokko jettan immoo namoonni sadii dorgommii suura kanarratti ilaalanii booda garii doolaara 120 akka kaffalan dubbatanii turan. Namoonni sadan kunniin kan isaan dubbatan muuziin kun gatii doolaara 120 baasuuf otoo hin taane muuziin kun yaada muuzii kana duuba jiru yookaan immoo ilaalcha muuzii kana duuba jiruun creativity yookaan dandeettii namtichi muuzii kana maxxansi uumuu dandeettii uumuu isaa dinqisiifachuudhaan gara doolaara 120 kan isaan kaffalan. Kanaaf walumaa galatti namtichi David Datuna jedhamu kun muuzii doolaara 120 nyaatee jedhamee odeeffamaa jira jechuudha. Egaa odeeffannoo irraa isiniif qabadhee dhufe kanumadha. Aga viidiyoo biraatti wal arginutti nagaan tura. Torban gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Akkasumas illee chaanaalii kana subscribe, like, share, comment godha. Namoota hin argineef biraan naa qaqqaba. Amma sagantaa biraa wal arginutti torban gaarii qabaadha. Nagaan tura.